fiigee isinitti agarsiisu. Kubbaayyaan isaa baay'ee takka furdaadha. Maashaallah tabaarakallah gartanii akka bareedu. Waaw. Hedduu furdaadha jechuudha. Wanti ni keessatti agarsiisu hin qabu garuu feekii qaba wanni kuni. Ka haqi illee ni qaba jechuudha. Waaw. Laala. Meeshaan keenya qulqullina meeshaa kiyyaa duruu ni beektanii. Waan jiru isinitti mee waanuma bareedaa isiniif bita. Walakkaa hojjoo barbaadan qarshii 4,500. Kuni garuu guutuu isaa wajjin waan ta'eef qarshii 7,500 fixee jechuudha rakabootiin kun. Isinii galee isinii ijaa hojjoo barbaadan dhufa. Shuukaa firee 6. Kuno maankaa sukkaaraa firee 6. Maankaa nyaataa firee 6 qabdi. Hedduu bareeddi jechuudha. Hordoftoota kee suuqa maratti hin argamtu garuu maankaan tuni bakka bakka argamti. Suuqii gurguddatti malee hin argamtu jechuudha. Egaa akkuma marti keessan beekamu erga meeshaa bituu dhiisee xiqqoo isii bubbuleetiin jira hordoftoota kiyya. Har'aan tana mootu kunoo dhufeetiin jira jechuudha. Hordoftuun tiyya yookaan maamilli tiyya karaa yuutuubiitiin hordoftu akka ani meeshaa hedduutu akka sirraa bitachuun barbaada garuu sa'aatii meeshaa barbaadu ati meeshaa bitaa hin jirtu naa jettee keessaa na dubbiste. Lakki qarshii tiyya ani meeshaa bituu hin dhiisne garuu xiqqoo hojii kiyyaan biizii ta'ee saniif wal biraa dhufuu dide malee siif hin bita akkamitti siif hin binne jedhanii fuudheetiin jira jechuudha. Ergaa isii kallattimaan gara meeshaatti isin dabarsa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam nagaa jirtanii hordoftoota kiyya jaalatamoo fi kabajamoo akkam jirtan fayyaa keessanii lagaa fi ammoo fakkaatu isin jaana bira wallahi bareeda alhamdulillah. Isin biras bareeda akka ta'e abdii kiyya. Itti aansuun egaa sa'aatii kan argaa jirtanii galgala jechuudha. Sa'aatii galgalaatiin viidiyoo raawwu deema. Maaliif jennaan viidiyoon kuni meeshaan kun erga bitamee guyyaa 3-4 ga'eera na bira. Kanaaf bakki meeshaan deemullee asallaa kun gizee baay'ee viidiyoo ni argaa ni deemta waan ta'eef meeshaa kan dhuguma keetii naaf geessite naan jettee jirti. Kanaafuu boroo kan iftaan geessaaf waan ta'eef amma dirqama waraabuu qaba jechuudha. Yeroo itti aanu hojii biraatti jira waan ta'eef. Egaa kan isin jaallatanii haasawaa isinitti dheeresse miti hin dheeressine lakki isin immoo hubachiisuu fi amma kallattimaan gara meeshichaatti isin dabarsaa na waliin tura laayikii gochuun hin dagatina. Egaa kan isin jaallattoota kiyyaa viidiyoo kiyyaa gadhumaatti ilaalaa laayik sheer gochuun hin dagatina. Namni viidiyoo kiyya ilaaltan namni isin gammachiisu akkasumas namni akkan wajjadhuu fi hamileen atti hortan isinumni beektanii miree waan gootan maal gootan laayik sheer gootan itti aansuun immoo yaada muraada keessan bakka saanduqa koomentiitti barreessanii jechuudha. Yoon balleesse dhiifama amma wajjumaan karaa meeshaatti isin dabarsaa turtii gaarii isiniif haa ta'u. Egaa hordoftoota kiyyaa galgala waraabutti jira. Sa'aatiin kun wallahi sa'aatii galgalaa jechuun dukkana gara dimmisuu deemaa jira. Meeshaan maal wadda deemi dhugaa isiniin jaa ani wanna biraati miti kana ajaa'iba eelee daabboo kana akkamitti akka dabalee isinitti hima haga dhuma viidiyoo kanatti na waliin tura. Dura meeshicha akkana isinitti agarsiisa minxaafii kanarraa eegalee jechuudha. Waaw maashaallah minxaafiin kun layyatti ka jedhe ka baratamee miti. Waaw tanaan dura leeroo yoo bitee ture ammaan tanas kun maashaallah tabaarakallah akka tasaa argee bitee fiin jira jechuudha. Saanii raanii qabdi. Saanii kanallee kunu kasaanii rogar fillee qabu kan salaaxallee ka qabu tirii qaba. Asitti immoo saanii zirgii qaba ka kukisii qaba ka shoorbaa qaba. Isa kanallee bitattee jirti. Walumaa galatti jalqaba kana isinitti agarsiise eegasii tokko tokkoon isinitti agarsiisa jechuudha. Wanillee qabdi. Firaashillee kun ofiree lama qabdi. Sufraa nyaataatii fi kabunaa ka firaashii hojii dalagame kana fakkaata. Firaashii na biratti ni beektanii firaashii akka mana kiyyaati ka majaliisa sanii jechuudha. Hordoftoota kiyya waaw maashaallah tabaarakallah. Carqiin kun qoshashaa hedduu danda'a. Namoonni barbaadan haala kanaan dirqama kana ta'uu dhabuu danda'a. Gizee itti aanu jechuudha. Garuu carqiiwwan kun hedduu jajjabeenya qaba. Warri baadiyyaaf barbaadan warri maatii keessaniif barbaadan baay'ee takka xurillee danda'a. Jajjabinallee qaba jechuudha. Ajajatu hin dagatina. Firaashii kun firaashii lama kanaafuu firaashii lamaa fi tiraasii firee 6 qofa sadiitti asitti godhee jira. Karfaffaa duuba kanaan kaayee akka iqaa bakka kaawwanatti hin tolle diqqoosi. Asitti immoo sufraa nyaataatiif kabuna qabame walumaanuu garana deebinee kaanetti gatii isinitti maasirraa isinii jalqaba. As biratti ka shunkurtii jira. Kunuun shunkurtii kun isa guddaa qarshii 650. Asitti immoo kan addaan hin baasne wayiitu jira. Hordoftoota kiyyaa dura hin banne wanni kana ni beektanii kun olaala asirra laala. Akkanatti olaaltan maal qaba? Kubbaayyaa firee 6 qaba, jookii qaba, saarbisii qaba. Garuu mee bu'ii keessatti agarsiisa. Yoo dhufu kun akkanatti dhufa. Meeshaan hin banu jedheen ture garuu namni tokko namni hundi tokko miti. Laala meeshaan isaa akkuma argitan kana
tokkicha kana fiigee isinitti agarsiisu baay'een isaa baay'ee takka furdaadha maashaallah tabarakallah gartanii akka bareedu waaw hedduu furdaadha jechuudha wanti ni keessanitti agarsiisu hin qabu garuu feekii qaba wanni kun ka haqillee ni qaba amma immoo maaltu dhufeeyyuu jookiin isaa addatti dhufeetiin jira ka gana furdatu garuu jechuudha kun kan jalqaba dhufe maashaallah jookiin isaa hedduu takka furdaadha agartanii kuno mulu hini hordoftoota kiyya waaw akkanuma jira mulu hini ku jechaatu meeqa jira እና ማለፍ ስንት አገርሱ በርባደ ሰርቪስ ይሳካን ስንት አገርሲሳ ሆኖ ሰርቪስ ይቀባ ከይረት ዴስተን ጀቹ ዋው ላላ ሜሻን ከና ቁልቁልን ሜሻ ከያ ድሩኒ ቤተኒ ዋን ጅሩ ስንት ኔ ዋንማ በሬዳ ስንት ሊታ ማል ጎዳ ደረደረሜ መፈከኛ ሁጂ ፍቲ ባ እሺ ማለ ቪዲዮ ደረቱ ማለ ፍሬጃ አፈቀው ስንት ሂሜ ድራ ያሩ ሁጂ መፍቲ ባ ኢሳ ጀቹዳ ሆኖ kana fakkaata maashaallah tabarakallah hordoftoota kiyya qarshii 3,500 ture 3,800 bite amma 3,800 garuu wanni isin ajaa'ibu laala masqamacaa isaa qabarraa baastanii yoo masqamacaatti gootan isa kana waan biraatiif illee irra naqatu ni dandeettanii baay'ee takka bareeda saarvisii mataa ifii qaba burcuqqoo isaa jaha qaba jookileen akkasuma jechuudha egaa asumaan garana dhufna sanboo deebisaa garuu meeshaa kaawwan akkana diigee isinitti agarsiisu maaliif ree anallee sa'aatiin irraa fudhataa isinillee abbaa meeshaatiif illee gaarii miti maankaa tanallee baasee ture maankaa tana egaa namni meeshaa bitatiin irraa hin bitatiin hin jiru namni baay'een maashaallah tabarakallah baay'ee takka kwaaliti ammana kiyya maankaa duraanii san kan mukaa ni qaba garuu mootu isii tana erga argeen booda maaliif natti hafte jedhee bitadheera kanaaf faayidaa isii qulqullina isii sirriitti arge jechuudha meessa bira jirti kun as bira jirti albeja qabdi albejaan irratti daradaree jira garuu kuwwan akkanatti dhufa keessa jala baasuu hin barbaanne jala harca'uu mala waan ta'eef akkanatti guduunfaa dhufa shuukaa firee jaha kuno maankaa sukkaaraa firee jaha maankaa nyaata firee jaha qabdi hedduu bareeddi jechuudha hordoftoota kee suuqa maratti hin argamtu garuu maankaan tuni bakka bakka argamti suuqii gurguddatti malee hin argamtu jechuudha kuno kan nama baasee asirra daradaree viidiyoo isinitti agarsiisuu hin oollee garuu jala harcaa jechuudha akkanuma kaartoonii keessa kaa'afi albee fakkeenya isinii godhuu fudhadhe qarshii 2,800 galteerti maankaan tun tiyaansa distii tana distii abbaa torbaa namni bitattan kanaan durallee isinitti himee jira isa kana bitadha dasii ka jedhu kana qofa jechuudha lakkoofsa qubee 3 qofa innaa wanni isaa asirratti barraa'e biraandiin isaa kunoo qubee kanaan akkanatti eegee distii jala jira jechuudha distiiwwan keessaa hoo baastanii ilaaltan anamman baasu akka biraa akkanuma jirti garuu eeldas ka jedhu wayii feekii kanaati kun tokkoffaa kanaan durallee isinitti himee jira firee 7 qarshii 7,000 galee jira yeroo ammaa kana eegas ittuma istaansi asumarraa gara dabari kai urro bashufeen tun bakka anuma jalachi dee eelee daabboo isa tokkoffaan iikoosamiin kun tokkoffaadha jechuudha kan mana kana tokko mu maqaan isaan jira innis gareeda garuu inni kun tokkoffaa fi beekama paatraa 3 qaba paatraan 3 adii jechuudha hordoftoota kiyya yeroo ammaa qarshii 16,000 galee jira 16,500 illee bakka itti jedhanii jira 16,000 bitee nama hundaafu asitti immoo wanni bareeda kana bitee jira bishaan ho'isu boolarii kana qarshii 2,200 qofaan bitee fisa egaa asuma kana dabarra egaa itti aansuun hordoftoota kiyya meeshaa kana meeshaan kun egaa inni guddaan isa kana firee 9 qaba fireen 9 wanta mana keessa fayyadamtan hunda isiniif qaba jechuudha kana fakkeenyaaf bassootti naqatu dandeettanii kaasii gadi firee 7 jiru san immoo firee 8 jiru san immoo shiroo barbaree qimamii suuqidda waa baay'eetti naqatu dandeettan qarshiin isa 2,500 jechuudha hordoftoota kiyya itti aansuun immoo joogii kana as keessa illee wanni qaba kanaadha kiyyaaf jettee jirti qarshii 450 qofa wanni isaa hojii kubbaayyaa 4 qaba jechuudha keessa. Aansuun hordoftoota kiyyaa kun sahaanii kana sahaaniin kun olii galatti waa meeqa qaba? 1 2 3 4 5 6 waa 6 qaba. Dhiyoo gizee darbe qarshii 5,000 bitee ture amma garuu 6,200 bitee olii galatti akkanatti jechuudha. Garuu hedduu takka bareeda wanni isiniin jedhu as keessaa meeshaa hedduu takka mana keessa hidhamuu qabu kana adiitti fudhadheera kana waaw maashaallah bakka baay'ee takka namatti tola firee 6 qaba darzan isaa yoo barbaadan 3,000 inni kun bichaan 3,000 yoo firee 12tti barbaadan jechuudha tokkoffaa isaa hedduu furdaadha hordoftoota kiyyaa kunillee baay'ee takka bareeda barbaadan waan garaagaraa itti hidhatu dandeettanii waan garaagaraa kan beektanii mana keessa waan dalagamu barbaadan salaata afirii 2 qaba olii jalatti 2,500 bitee wantoota kanneen qaba
Bakka gabaan dabalaatu madeema jechuudha hordoftoota kiyyaa. Itti aansuun asitti kana qarshii 450 bitee fi jira. Kana darzana tokko 2200 bitee fi jira. Asitti tirii 400 firee lama. Isa kana mootu 550 guddaadha. 550 kun 400. Kuni isii meeshaa nama addaan qooduu fi hedduutti jira. Walumatti natti himte asitti ka kukisii kana keenya maraa argitee bittee naafiti naan jette qarshii kumatu ka biddeenaa kana guddaadha. Kun isa lama gurguddaa qarshii 500 firee lama bitee fi jira. Inni kunii fi inni kun wajji bitame maankaa fi kuni jechuudha. Kuni qarshii 2200 feermuziini isa akka maankaa jira wanni isa tanaan dura argitanii jirtanii. Asitti mootu kunoo maaltu jira? Sahani raani tokkoffaa ka turkii jechuudha hordoftoota. Sahani kun wal tara ka turkiitii kun baay'ee akka bareeda fireeshanii akkuma argaa jirtan kana haga jalaa haga gubbaa jechuudha wal dardaree jira isinitti agarsiisuu fi garuu namoonni baay'ee meeshaa hojjetan baasii agarsiisan jedhina. Baasii agarsiisuun anaaf bareeda viidiyoon keenyaa bareeda garuu meeshaan keessan isin jala baduu danda'a jechuudha. Akkuma ashagame isinitti osoo ergamee bareedaadha. Kana qarshii 4200 bitee fi jira jechuudha. Itti aansuun immoo kunoo maashina miti mangolqoraa bunaa ta'an viidiyoo gadhiisisanii naan jettee jirti. Garuu warri meeshaa kana bitattan of eeggannoo godhaa. Bunallee gizee itti danfistan bunni keessan garmalee bututuu hin qabu. Walumaa galatti of eeggannoo godhaa. Sirriitti dhiqaa. Waan gara kaan immoo to'annillee itti fayyadamaa jira. Hagammaa buna hedduu takka bareechisa hedduu takka mi'eessa qarshii 2200 bitee fi jira jechuudha. Itti aansuun immoo albee guddaa kana 600 isi tana mootu 300 bitee fi jira firee lamatti. Kana mootu biri 30 firee lama bitee fi jira. Asitti immoo maxlaa guddaa kana jira qarshii 300 kun immoo 200. Kuni ka chiipsiti beeka kunillee akkasuma guddaaf diqqaa waan jirtee fi inni kun immoo waaw maashaallah hedduu harcee waan diqqoo gingilchuuf sin tajaajila. Barbaree ta'uu danda'a, shiroollee ta'uu danda'a, dhadhaallee ta'uu danda'a. Waa hedduuf tajaajila guddaa waan ta'eef qarshii 400. Kana sadiin ka paastaa kana diqqaa haga guddaa sadiin akkanatti irratti 1500 bitee fi jira. Itti aansee maxlaa onni kana maxlashaa kana guddaa ka'ee haga diqqaa guddaan lakkoofsa 28 kun lakkoofsa 26 tun immoo lakkoofsa 24 walirratti qarshii 5000 bitee fi jira jechuudha hordoftoota kiyya. Itti aansuun hordoftoota kiyya kunoo sahanii kana hundi keessanuu ni beektanii akka shoorbaa san ta'ee garuu kuni hadiida fakkaata jechuudha. Hedduu furdina qaba. Hedduu waan isinitti mucaala argitanii cirfaa qaba. Diqqaa guddaa qaba. Sadiinuu cirfaa mataa isaanii qabanii lamaffaan isaa isa kana. Sadaffaan immoo isii tana jechuudha hordoftoota kiyyaa. Haala kanaan bitee fi furdaadha. Egaa meeshaa waan jedhame haganuma meeshaan obboleettii tiyyaa jechuudha. Kanneen keessaa akka haadha irraa qooduu barbaaduu fi isiitiin ni jira. Kunoo isiin addaan ni beekti. Kana fakkaata. Waaw maashaallah tabarakallah jedhani. Fakkiin kun gizee baay'ee akkanatti kana fakkaa jedhee bareedu gizee baay'een argamu. Kun hedduu bareedaa xurillee danda'a. Maashaallah tabarakallah firee lama firaashii lama wajji sufraa nyaataatii fi kabuuna qaba jechuudha hordoftoota kiyya. Asitti wanni nu hafe rakabootii dimlaayitiiti jechuudha. Meeshaa kaawwan geessine minxaafii jalaa kanallee kun akkuma argaa jirtan dura isinitti agarsiise. Rakabootiin kun laala. Rakabootii dimlaayitii kana hundi isaatu ka hojjetamu mastaawotii kana jalatti waa dibaniiti. Mastaawotii akkanatti qirxiin ba'ee irra gadi kaa'an yeroon booda irraa ka'a jechuudha. Namoonni bitattan beekaatuma bitadhaan tanan durallee hojii qabu meeshaa bitullee isinitti himee jira. Laayitiin isaa kunillee fakkeenyaaf bakki laayitiin keessaas ba'uun laayitii isaa kana as keessa fidaniiti wanni kanaan iknu mastaawotiin kun irra gadi taa'a walumaa galatti. Mastaawotii kanatu irra gadi taa'a yeroon booda rigee kun cituun isaa hin hafu yeroo san immoo akkanuma itti fayyadamtanii jechuudha. Walumaa galatti sinii kwaalitii tan hojii siniin tun sinii baay'ee takka kwaalitii taatee kun jechuun diqqullee miti guddallee miti. Maashaallah tabarakallah bareeda jechuudha jiddu galeessa didiqqoo sanii miti. Rakabootii dimlaayitii hojii kadeemu gizee baay'ee sinii warqaammaa ta'ee didiqqaadha. Kun garuu jiddu galeessa guddallee jedhamu diqqaa sanarrallee diqqoo ni jira. Fakkeenyaaf gatiin rakabootii kana sinii 6 hojjoo ta'ee fi sinii 12 hojjoo ta'e tokkoomti. Kanuma biti kun walumaa galattu siniin bichaan qarshii 5000 siniin qofti darzana tokko jechuudha. Agartanii siniin kwaalitiidha siniin jedheetiin jira sinii
egaa kan isin jaa hordoftoota kiyya isiniin garaagarummaa qabdi maaliif isiniin daarzaan dhisi qarshii 3,000 taate jira ka qarshii 2,500 taate jira akkasitti gatiin isaa gadi bu'uu fi ol ka'uu danda'a walumaa galatti kun isinii kwalitii wajjin kan bitameedha isinii alaatiin waaw maashaallah jajjabduudha daarzana isiniin qofti daarzani tokko qarshii 5,000 walakkaan isii 2,500 jechuudha kanaaf rakabootii isinii walakkaa wajjoo barbaadan qarshii 4,500 kuni garuu guutuu isaa wajjin waan ta'eef qarshii 7,500 fixee jechuudha rakabootiin kun isinii galee isinii jaa wajjoo barbaadan qarshii 4,500 jechuudha akkasumas isinii gadi bu'aa wajjoo barbaadan gadi isinii qannasuu danda'a garuu ani kaawwanuma bareeda tanaan durallee bitee jira rakabootii kanaaf isinii kanallee eegaa kana fakkaata viidiyoon keenya kanarraa akkasinitti tole abdiin qaba viidiyoo biraatiin inshaallah yeroo dhiyootti walitti deebina hanga isitti hundi keessanuu bakkum jirtanitti fayyaa keessan haa turaa isin jaaladha isin kabaja yoo isinitti tole immoo viidiyoo laayik sheer gochuu hin dagatina yoo isinitti hin tolin immoo rakkoo miti akkasitti hubadhaa viidiyoo godhaan jirre malee hanguutumatti hujirraa hin dhiifne maaliif ree hujiitu biizii na godhe malee jechuudha kanaaf namoonni meeshaa barbaadan daftanii jidduu ani meeshaa bitaa jiru kana heeloo jechuu dandeettanii firaashni illee na biratti ni argama minxaafii isaa wajjin akkasumas meeshaa mana keessa majaliisa illee yoo ta'e egaa jira jechuudha hordoftoota kiyya egaa halkan gaarii isiniif haa ta'u baay baay